Maqaan koo Fedhasaa Shumaan jedhama. Kana irraa dhufe godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidollorraati. Wanti kalaqe power generator dha. Power generator jechuun generator sagalee hin qabne boba'aa nyaanne delay time isaa 0 kan ta'e iddoo kamittiyyuu bu'a qabeessa kan qabuu fi bakka kan hin qabanne portable kan ta'e hybrid dha. Baadiyyaattis magaalaattis hojjechuu kan danda'u akkaataa loodii barbaadameen hojjechuu kan dandeenyu generator sagalee hin qabne. Usun gara kalaqaatti dhufin dura hojii mataa kootiin qaban ture. Mana elektirooniksii hojii suphaa meeshaalee elektirooniksiin hojjedhan ture. Sanumarraa ka'uudhaan rakkoo ibsaa adda ciccitarraan kan ka'e yeroo adda addaatti baasii qofa ta'a galii hin qabnu. Kanarratti hundaa'uun naannoo keenya keessatti ibsaan badee ji'a fa'aa turuurraan kan ka'e rakkoon sun hammaataa gaafa dhufu furmaatuma mataa kootii godhachuudhaaf jechaan xiyyeeffannoo guddaa kennee gara kalaqaatti galee jechuudha. Irra guddaan akkuma naannoo keenyaatti ibsaan badee ji'a tokkodha kan turu. Yommuu sana mana elektirooniksii yeroo hojjennu lafa duwwaatti mana kiraayee kaffalla turre baasiif nu saaxila ture. Walumaa gala akka godina keenyaatti godina Qellem Wallaggaatti ibsaan badee yeroo dheeraa turuurraan kan ka'e namni haala rakkisaa keessaadha kan inni jiraataa ture jechuudha. Furmaata kana furuurraan kan ka'e amma naannoon hojiin hojjedhu mana elektirooniksii keessatti tajaajila ibsaa sa'a 24 qabaadheen hojii maintenaansii yookaan immoo hojii suphaa meeshaalee elektirooniksii hojjedheen ofis fayyadee hawaasas fayyadaa ture. Kun gara biyyaatti sadarkaa naannootti sadarkaa federaalaatti guddachuu qaba. Bu'aa biyya akka buusu namoonni odeeffannoo naa kennanii dorgommii adda addaa irratti dorgomee mo'adhaa amma sadarkaa federaalaatti naannoo irra darbee sadarkaa Afrikaatti bu'aa guddaa buusaa kan jiruu fi gabaa keessa galee namoonni baay'een feedbackii gaarii nuu kennaa kan jiranidha jechuudha. Dorgommii adda addaa mootummaan naannoo mootummaan federaalaa qopheesse irratti dorgomuudhaan wanti kun bahuu danda'edha. Keessumattuu abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii buutkaampii yookaan immoo bishooftuu tarnikii keessatti kalaqe kun akka fooyya'uuf deeggarsa adda addaatti kan nu gochaa turanii. Akkasumas seektaraaleen mootummaa biiroon carraa hojii uumuu naannoo, biiroon carraa hojii uumuu federaalaa, biiroo carraa hojii uumuu godina keenyarraa kaasee deeggarsa mootummaan nu godheeni iddoon hojii karaa biiroo carraa hojii uumuu federaalaatiin industirii boolee lammii keessatti sheediin nu kennamee achi keessatti oomisha keenya kan baay'isaa jirru biiroon illee wasan haqim gimbaataa kaffaltii tokko malee nuu kenname achitti maamiltoota hedduu kan keessummeessaa jirruu fi maas production bal'aa keessa gallee kan jiru jechuudha. Hawaasni jeneetira keenya gaafa fayyadamu tokkoffaa baasiin taanirraa bilisa ta'a. Lammaffaa yeroon isaa jalaan gubatu. Sadaffaa jeneetira sagalee hin qabne kana gaafa fayyadamu wanti nama jeequ hin jiru jechuudha. Afuraffaa waggaa 15 hanga 18tti baasii biraaf hin saaxilamu jechuudha. Sa'aatii 24 tajaajila ibsaa argachuu danda'a. Keessumattuu hawaasa keenya naannoo buufata fayyaa hospitaala irra jiran akkasuma manneen barnootaa irra jiranii fi bu'aa guddaa kan buusaa jiruu fi kan buusedha waan ta'eef hawaasa keenyaaf biizinasii daldala xiqqaa irraa jalqabee hanga daldala guddaatti sadarkaa industirii gurguddaatti bu'aa guddaa kan buusuu fi tajaajila qonnaan bulaallee fooyyessuu kan danda'u hawaasa keenyaaf wanta gaarii ta'e qabanneeti kan dhiyaachaa jiru jechuudha. Kanaaf jeneetirri keenya solutionii Itoophiyaa qofa otoo hin taane guutuu Afrikaaf wanta bu'aa qabu waan ta'eef keessumattuu buufataaleen fayyaa kanneen hospitaalaa keessatti tajaajila ibsaa barbaadanii fi hawaasa keenya qonnaan bulaa naannoo baadiyyaa jiranii fi daldala dhuunfaa irratti kan bobba'anii fi bu'aa guddaa kan buusu yeroo ammaa immoo yaaddoon addunyaa kan ta'e bobba'an biyya keenya keessatti rakkoo hamaaf nu saaxilaa jira. Kun immoo furmaata waan ta'eef fedhoo power solutioniin jeneetirri isaa iddoo kamitti furmaata kennuu waan danda'uu fi hawaasa keenyaaf madda galiillee bira darbee bu'aa guddaa kan buusuu fi jijjiirama faalama qilleensaa keessatti akkasuma koolidarii mootummaan qabatee jiru keessatti bu'aa guddaa kan buusuu fi deeggarsa kana caalaatti itti fufee kan waliin hojjennu yoo ta'e abdii guddaa kan kennuudha jechuudha biyyaaf. Gatiin tokkoon sadarkaa gadaanaatti kilowaatti 2.2 ka'ee hanga kilowaatti 500tti kan hojjennu
garuu kilowaattii lama ta'ee kaataaloogii adda addaa qaba. Gosi isaanis garaagaraa fedhii maamilaa irratti hundaa'a kostiin isaa yeroo baay'ee kan himuu dandeenyu maaliif kilowaattii lama ta'ee qarshii 280 kan gurguramu jira, qarshii 180 kan gurguramu jira, qarshii 100 kan gurguramu jira, akkasuma immoo qarshii 500 kan gurguramu jira. Kun maanni fedhii maamilaa fi turtii isaa irratti kan hundaa'u ta'a. Fakkeenyaaf naannoo baadiyyaa naannoo ibsaan hin jirre yoo dhatte saayitii dheeraa hojjeta yoo ta'e haguma saayitiin isaa dabalaa deemu gatiin isaa dabalaa deema waan ta'eef kanaaf wanta kanarratti hundaa'a garuu nuti amma kilowaattii lamaa kaanee hanga kilowaattii 500ttidha kan dhiyeessaa jirru jechuudha. Rekommendeeshinii gaarii fudhachaa dadhabinas yoo qabaanne fiidbaakii fudhachaa fooyyeffachaa gurguraa as ga'uun baay'ee cimina nama barbaada. Kanaaf nuti amma kaapitaalli keenya deemeera dhaabbata gurguddaa wajjinidha kan agirimentii gochaa jirru. Amma immoo guutummaa Itoophiyaatti Afrikaatti illee raabsuuf sochii gurguddaa keessa kan jirru waan ta'eef kanaaf haala kanarra jira. Kana booddee ta'u immoo hin caala abdadha waan ta'eef abdii guddaadha dheeyyaadha. Addunyaan kun waan isheen ittiin jijjiiramtu kalaqaani. Guddinni biyyaas kan ittiin beekamu kalaqaani. Namooti waa kireet godhanii biyya kanaaf bu'aa guddaa buusu. Ani hamman hojjedhu keessatti kalaqii faayidaa akka qabu sadarkaa intarnaashinaalaatti nan beeka. Biyyi keenya kalaqa irratti yeroo xiyyeeffattu guddinni biyya keenyaa rakkoon hawaasa keenyaa kan furamuu danda'u kalaqaani. Kanaaf namoonni baay'een kalaqa isaanii kan gurguran hin jiru. Kalaqanii utuu karaa dheeraan deemin abdii kutanii kan keessaa ba'an hin jiru. Garuu biyyi kan guddattu yoo kalaqni gabaatti galee hawaasa fayyadamaa godhee guddinni saffisaa dhufuu danda'a, jijjiiramni saffisaa dhufuu danda'a. Maqaa nuti godina Qellem Wallaggaa dhoofsisuu bira darbinee naannoo dhoofsisuu bira darbinee federaala sadarkaa biyya keessa darbinee Afrikaatti waan ta'eef namoonni baay'een kalaqanii baduun abdii waan isaan kutachiise jiraachuu danda'a. Garuu ani biyyoota Chaayinaatti akka nuyi wanta kana oomishnuu fi qaamni yeroo adda addaatti nu dubbisu jira. Garuu biyya keenya keessatti hojjechuun maqaa biyya keenyaa ol kaasuun biraandii biyya keenyaa made in Itoophiyaa inni gurguruun biyya keenyaaf hiikoo guddaa qaba. Jijjiiramni teekinooloojii irra jiruufis namoota daandii teekinooloojii irra jiraniif ergaa guddaa fi jajjabina guddaa kan ta'u waan ta'eef kalaqa gaarii irra jirra jechuu barbaadeni. Kanaaf dargaggootaaf dhaamsan dhaamu namni utuu abdiin kutin waan biyyaaf bu'aa buusu qabatee kan jiru jabaatee hojjechuu qaba. Mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee kana jajjabeessuu qaba. Ammas oomisha qabannee jirru buufataalee fayyaa, hospitaala, manneen barnootaa garaagaraa keessatti qaamni nu barbaade nu qunnamuu danda'a. Kanaaf qaamni nu dubbise hundumaaf kaappaasitii barbaade dhiyeessuu waan dandeenyuu fi kanarraa caalaatti akka hojjennuuf mootummaanis akka nu bukkee goruu dabalee nan gaafadha. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa.